duraan dursee weellisaa Muktaar Usmaan affeerraa hegeree miidiyaa keenyarratti waan argamteef ulfaadhu siin jenna. Itti aansee gaafilee adda addaa waa'ee sirbaa yookaas waa'ee saba Oromoo yookaan waa'ee aadaa Oromoo fa'aa si gaafachuun barbaada. Duraan dursee warri hegeree miidiyaa carraa kana naa laattanii akkan isin waliin mari'achuu danda'uuf hiree kana naa kennuu keessaniin galatoomaa isiniin jedha. Warra si beekaniifillee warra si hin beekneefillee mee waa'ee maatii keetii xiqqoo nutti himuu dandeessaa? Akkuma atuu na gaafatte atuu himtee dura maqaan kiyya Muktaar Usmaan jedhama. Waa'ee maatii kiyyaa immoo ani maatii qabaa, abbaa ijoollee sadiiti, Firaa'olii Qananiisoo ijoollee dhiiraa 2 fi intala durbaa Kaametti jedhamtu qabaa. Bultii gaarii, bultii itti gammadu qabaa jechuudha. Erga sirbuu jalqabde waggaa gam ta'eera yookaan yeroon jalqabdu waggaa gamatinu? Egaa sirbuu aansee yeroon isaa dheeraadha. Ani sirba ka'aanse guyyaa isaa yookaan yaadadhu ofii immoo aanaa ganna 10 osoo hin gahinan sirbuu jalqabee kun egaa bara dheeraadha jechuudha. Umrii kiyya waliin yeroo dheeraa muuziqaa hojjechuu irratti dabarsee jechuudha. Sirboolee isa kan kee hedduu keessaa sirbi kan keessa duraa yoo qabattu maal jedhamee waamama? Sirba yeroo itti sirboonni kiyya ka tunaan dura baase maqaa akka wayita ammaa kana sirba agartee albama maqaa itti moggaasanii namuu homa keessaa jaalatuun waama ture. Albama kiyya ka jalqabaa san namni kun fakkeenyaaf jiruuti jedhiisee ka jedhu jira. Sirba aadaa Baalee achi keessa sirba damma shoolee jedhutu jira. Namuu sirba san homa jaalatuun keessaa waamaa jechuudha malee maqaa kana itti jedhee itti moggaafne haga albama sadaffaa gahutti saka sadaffaa irratti moggaase malee albama fakkeenyaaf albama lammaffaa sin dhiisu nan dhiisinii jedha. Sirba ijoollee meettaa gamaa irra jiru, tirriin irra jiru akkasitti waamee jechuudha. Inni sadaffaa kun immoo hasaasi jedhee akkasitti moggaasee jechuudha albamoonni kiyya sadeen. Yeroo sirba jalqabdu yookaan fedhii yookaan hawwiin kee sirbaaf akkamitti jalqabee? Gaafiin kee gaafii bareeda. Ofii immoo agartee akka namoota yookiin wallistootni biraa yookiin namni biraa waan tokko laalee waan tokkotti bahu abaluu akka ebeluutitti eegala yookiin ebeluun fakkaadha yookiin akka ebeluu san ta'uu qaba jedhee namni ani jedhee ka'e hin qabu. Uumamuma kiyyatti agartee fedha kana na keessatti rabbiin uume natti fakkaata. Isumarraan deemeet kana gahe jechuudha. Amma jirurra gahee sirba jaaladha. Ijoollummaa kiyyaan baay'ee jaaladha. Naannoon immoo akkuma atuu jettu uummatni Oromoo uummata gammadaa, uummata agartee waan hunda jaalatu, sarba gammachuu jaalatu. Uummata kana keessaa hin bahee kanarraa kan ka'e kama sirbee as gahe kana arge ifaajee hedduu qaba keessatti. Ifaajee bu'aa bahee ce'uu keessa waan hedduu bira darbeeti. Ofii immoo akka ebeluu ta'a jedhee namni ani itti irraa laalee akka abaluu ta'uu qaba jedhee inni jedhu qabu. Ofuma keessatti fedha kana rabbiin na keessa uumeetuma odumaan deemuu ka amma jiru kanarra gahee jechuudha. Sirboota kee namoonni hedduu baay'ee jaalatu. Keessattuu albamii bara 2008 ba'e san isa sirboota adda addaa, sirboota aadaa, sirboota qabsoo fa'aa keessaa qaba. Sirboota baay'ee keessaa qaba. Albamii san yeroo baastu hagam sirraa fudhatee jira yookaan akka yoo baaftu sani namoonni waliin hojjettee hin jiru? Dhugaa albamiiwwan kiyya hojjedhe hunduu ifaajee guddaa gaafatanii haa ta'u mootu agartee inni kadhumaa kun haala agartee jireenya kiyya wajjin wal qabate maal jechuudha. Biyyarraa rakkoo dhiibbaa diina irraa yookiin immoo mootummaa gabroonfataa uummata Oromoo cunqursaa sanirraa nurratti godhameen yookaan anallee akka nama tokkotti nurratti godhamaa tureen biyyarraa bahee baqadhee biyya ambaatti galee erga biyya san keessatti galee immoo agartee of dhaabee deebi'ees muuziqaa hojjechuuf bultiitu jira, ijoollee guddisuutu jira, biyya namaa keessatti afaan namaa barachuutu sirra jira, aadaa namaa barachuutu sirra jira. Kana bira deebi'ee waggaa 12 boodan CD san hojjedhe jechuudha. CD san yeroon hojjedhu walaloo fi yeedaloo
anaa fi obboleessa kiyyatu barreesse. Obboleessi kiyya artist Awwal Usmaanii. Awwal Usmaaniin kiliippii viidiyoo afaan Oromoo biyyarraa bahan kanarratti daayirektara ta'eetu hojjeta. Itti aansee CD kana yeroo hojjedhu ganna 12 ka fixeef cokuu irratti waan agartee bilchaata hojjedhu ka jedhu ijjannoo qaba. Yeroo hundayyuu waan bilchaata muuziqaa bareedaa tokko hojjechuu ka jedhu irratti ijjannoo qaba yoo mara. Kanaaf baandii guutuudhaan hojjechuuf Norway irraa dhufeet DC tti hojjedhee jechuudha. Washington DC tti baandii guutuun hojjedhee yeroon hojjedhu san agartee ani horii dinagdee baasuu fi humna kiyyaaf waan qabu baasuu odoo hin ta'in keessattuu sabboontonni ilmaan Oromoo naannawa Washington DC jiraatan na gargaaran gargaarsi isaanii akka malee bakka guddaa qaba. Fakkeenyaaf amma Oromoota sabboontootatu jira maqaa isaanii illee dha'uuf hedduu galatoonfachuu barbaada. Beektee namoota akka Tolchaa Tolchaa Wagiisaatoo jedhuuni Aadde Biraanee Kabbada jedhamuun yookaan Iftuu namoota akka Kumaa Hussein Maammee Adii jedhamanii isaan DC kana jiraatanii obbo Xaahaa Abdoo jedhamanii naannoo DC kana jiraatanii namoota hedduu ammoo namoota ijoolleen biyyarraa dhufanii haaromni amma fakkeenyaa sirba tirrii sirbine san irratti walaloollee qoonqaan na jalaa qabullee ijoolleen takka lafa muuziqaa iyyuu gahanii hin beekne waan san warri isaaniillee akka wanni kun hojjetamuuf godhanii akkasitti na gargaaranii gargaarsa nama hedduutiin hojjetame. Ammoo hojjetamee akka xumuramuuf namni guddaan na gargaare itti aansee wanni kun akka hamilee guddaa naa kennee CD kan hojjechuu irratti dhiibbaa guddaan irratti godhee waa hundaan yaadaan na gargaare as magaalaa lakkuu kana nama jiraatu obbo Xaahir Baatiiti. Xaahir Baatiillee CD san gubbaa irratti qooda guddaa warra qaban keessaa isa tokko. Ifaajee nama hedduuti kiyya qofaa miti siin jechuu barbaadeeti. Sirboota san keessatti sirboota aadaatu jira, sirboota qabsootu jira, sirboota san sirboota aadaa san agartee aadaa ummata saba keenyaa kana ibsuuf akka inni jiru sanitti lafa kaa'uuf jechoota san jechoota jiraachisu dhaamsi guddaan jechoota afaan Oromoo keessatti sirbaman afaanuma Oromootiyyuu sirba san keessatti jiraachisu ka jedhurraa jechoota amma sirboota sirba aadaa fakkeenyaaf dhufte boontuun Arsii jedhu san yoo argitee jette akka itti walaloon sun barreeffame gubbaarraa kaastee jecha isaa yoo fuutee jettu waan ijaaramee lafa deemu tokko jechuudha. Waan ijaaramee lafa deemu tokko jecha isaa jalqabarraa yoo kaaftu fakkeenyaa amma dhufte boontuun Arsii ta'ayyoo mara yaadu jedha. Nama as deemu tokko akka ati waamtu yoo sitti dhufee jedhu koottu osseeni anaa haa dhufu oluma seeni dhiyaadhu anaa haa dhufuun aadaa Oromoo marti qabu nama itti dhufu tokko onnee qulqulluun garaa qulqulluurraan simata. Fakkeenyaaf haatee kaameetti bareeda uumaan faayamtee abbeetis hayyuu qalammiin irraa badhaatee yoo jedhu amma kaamummaa haadhi isii deette abbaa isii daherraa isii immoo laalaa bareeda walaabuu baate yoo jettu walaloo kana yoo fuutee jettu irratti laaltu ijaaramaadha akkasitti waan walqabataa hiikkaa qabu hojjechuu irratti. Sirba gara qabsootitti immoo yeroo deebinu olola diinaatiin abdiin kutatinaa sirba jedhu tokkotu ture beeyte albama sanirra sirbi sun sirba yeroo wajjin deemu maaliif sirbi kun amma yoo dhugaa walii himnee jenne sirba gantuun itti heddummaatee zamana gantuun itti heddummaatee gantuun agartee garagaraa ka qabsoo Oromoo keessa jiru kan yaadaan ummata Oromoo keessa jiru yeroo ummata kana agartee ganee dantaa mataa ofiitiif itti deemu irratti yeroo sanitti qopheessee baasee jechuu sirbi sun amma sirba yeroo waliin deemu. Dhaamsi isaa immoo uummanni Oromoo waan fedhe yoo ta'e waan jalqabe san haga fiixaan baafatutti qabsoo isaa dhaabuu hin qabu. Gantuuf nama ganuuf nama agartee nama qabsoo Oromoo laaffisu nama ganu kana laalanii abdii kutatuun namarra hin jiru. Kuni haala qabsootu kana qaba. Uummanni Oromoo dargaggeessi Oromoo jabaachuu qaba jechuudha. Wanni Oromoof hojjetan namoonni Oromoof saba isaaniitiif of kennan
yoo marayyuu uummata isaanii biratti erga darbanillee seenaan isaan yaadataa jedha fakkeenyaaf bakka feetee duutiin ooltuu lubbuun tun du'aaf dhalattee seenaa qabdi gumaa qabdi lubbuun sabaaf wareegamtee jedha sii galee hayyuu meeqa goota meeqa qabsoo tanaaf itti dhabnee jedha waan nurra gahellee hima akkasitti irraa hima jechuudha waan albamni sun waanuma haa ummatni keenya keessa jiru guutummaatti hamma danda'etti ibsuu barbaadeetan akkasitti hojjedhe. VOA irratti interview keetii fi Dr. Artist Ali Birraa waliin kan gootani waa'ee guddina artii Oromoo irratti ka haasoftani. Eessa ga'eef eessa hin geenne isaa eessa mee xiqqoo irra nu ibsime.